Xirrii kakkaa'uu hoggaa namni nuu bilbilee iimoo irratti raayyaa fi nashiidaa adda addaa godhachuu dandeenya jettanii yeroo itti na gaafataa turtanii. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Hordoftoota qaalii kabajamoo jirra jirtu baga jiraatanii isiniin jecha asumaanuu warri maatii naaf hin taane haarawaa taatan maatii naaf taa warri taatan illee galatoomaa isiniin jecha yeroota keessaniif illee sheer saabskiraayibii godhaa jedhaanii sheer godhaa isiniin jedha akkasuma na guddisaa baarakallaahu fiikum. Mee amma gara barnoota kiyyaa deemna. Barnoonni keenya irraa maali? Akkamitti xirrii iimoodhaa raayyaa takka nashiidaa barbaanne irra kaa'achuu dandeenya gaaraaree keessa kan jedhudha. Okay, mee amma gara iimoo seenaa jechuudha. Egaa iimoo eega seenne jalqaba wanti nu barbaachisu maali? Bakka kanatti piroofaayilii ta'e yeroo tokko qubaan tuqaafna jechuudha. Piroofaayilii iimoo keenya yeroo tokko qubaan tuqnaa jechuudha. Okay, akkuma agartan kana piroofaayilii mataa yeroo gaggaan tuqe asinaaf fidaa jechuudha. As keessaa barreeffama hedduu jira. Garuu nuti wanti nu barbaannu maali? Seetingii qofa jechuudha. Seetingii yeroo tokko tuqnaa jechuudha. Isinii galee akkanatti seetingii yeroo tuqne kana nuu fidaa jechuudha. Yeroo kana nuu fidee amma akkuma agartan barreeffama hedduu jira. Nuti garuu barreeffamni nuti barbaannu maali? Faanokishinii tanaa jechuudha. Tana yeroo takka qubaan tuqna. Akkuma agartan ammallee barreeffama hedduu nuuf fideera. Nuti ammoo barreeffama as keessaa kan barbaannu tokko qofa. Innis eessa jira yoo jettanii bakka kanatti argamaa jechuudha. Akkuma agartan mallattoo nashiidaa qabaa jechuudha. Isinii galee kanaafuu isii kana yeroo tokko qubaan tuqnaa jechuudha. Hoggaa qubaan tuqne ilaala dila kan nuuf fide jechuudha. Kun amma muuziqaa hindii baangaalii minaamni jechuudha. Bakka tokko tokko bachaa akkana Allahumma salli alaa sayyidina Muhammad kan jedhu fa'aa hin jira jechuudha. Maqaa ergamaa keenya darbee jechuudha. Kun muuziqaa aappiin iimoo qabee dhufu malee waan fayyadu tokko miti jechuudha. Xirrii nuti godhachuu dandeenyu tokko miti. Okay, xirrii bareedaa nashiidaa raayyaa bareedaa irra kaa'achuu feenee tana tuqnaa jechuudha. Xiyya tana yeroo tokko tuqxanii jechuudha. Okay, laala yoggaa as tuqxanii maal nuu fidaa? Barreeffama lama nuu fidee jechuudha. Barreeffama kana lachuu nuu fidee nuti ammoo barreeffama kana lachuurraa wanti nuyi barbaannu kami tanaa jechuudha. Tana barbaanna. Ishii lammaffaa tana. Tuni maal gooti? Namillee sinillee naggaa bilbiltan nashiidaa yookaan raayyaa sin bira jedha. Namnillee yeroo siniif bilbilu nama sinii bilbilu san birattillee wanti sin hidhatta sun hin dhagahaa jechuudha. Inni sinii bilbilu sin dhaggeeffata, sinis hin dhaggeeffattanii jechuudha. Okay, amma mee gara gaaraarii keessaa nu galcha jechuudha. Amma yeroo nasi tuqe maal naa fida? Bakka suuraa viidiyoo adda addaa raayyaa viidiyoo nashiidaa waan qabnu san nu galcha jechuudha. Amma as keessa hayyaan amma galee san agarsiisa. Kinoo ani amma nashiidaa keessa seenee jechuudha. Amma fakkeenyaaf okay, amma kinoo akkuma agartanii nashiidaa keessa galeen jira jechuudha. Okay, nashiidaa keessa takkaawwamu viidiyoon ani qabu keessa nagalteera jechuudha gaaraarii keessa. Amma fakkeenyaaf ani yoon as keessa amma waan hin barbaadirra viidiyoo fedhe kanarra kaa'atu ni danda'a jechuudha. Akkamitti kaa'annoo jenne yeroo tokko maal tuqnaa? Kana tuqnaa jechuudha. Fakkeenyaaf ani amma mee kanarra kaa'adhe jechuudha. Egaa kam tuqxanii? Dan kan jettu tana yeroo tokko qubaan tuqxanii jechuudha. Amma asii keessaa viidiyoon dura fudhadhe sanis sin agarsiisa jechuudha. Warroon amma qalamiitti laqalaquun warra fuula qullaa waan ta'eef mul'atoon waan taane. Okay, amma tanarratti hin tuqadhaa jechuudha. Yeroo tokko qubaan tuqadhaa jechuudha amma. Ajaa gaariin qullaachisitti daawwate. Ajaa gaariin qullaachitti si daawwate. Qaamni silaa jabe. Hoggaa san tuqxanii asitti akkana sinii fidaa jechuudha. Maal jedhaa? Intartiitilii ja'a jechuudha. Taatilee kanatti bakka intar jedhu kanatti alaqaati qubame fedhe tuqxan raaraas feetanii saasaas feetanii aa'aas feetanii rakkoon qabu jechuun fakkeenyaaf ani qubee aa'aa yoon tuqee aa'aa asii dan isheettu tana yeroo tokko tuqxanii jechuudha. Sinii galee ishii yeroo tokko tuqxanii jechuudha amma dan godhuudhaaf. Kinoo amma ani akkanatti dan godhe jechuudha. Kanaafuu ammallee hoggaasa dhuftanii asii geessanii yeroo tokko qubaadhaan kana tuqxanii jechuudha. Yaantala Islaa. Amma bakka raayitii tana tuqxanii jechuudha. Akka nashiidichi akka raayyaa xirreerra sinii ta'u akkana gootan. Amma akkanatti barbaaduu jira jechuudha. Xirrii godhuudhaaf barbaadaa jira jechuudha. Sinii galee haala kanaadhaan
hoggaa inni akkana godhee zooree raawwate barreeffama tana sinii kaaknu in use jette kata ana siniif kaa haggaa tana keessa kalaas xirriin keessan ta'ee jechuu ammallee kun amma kan simbiraa ta'ee jechuu xirrii simbiraa ta'ee jechuu amma immoo xirrii kan biraatis ta'ee isuma nashiidama sani deemtanii gaaraarii keessa yeroo tokko tuqxanii jechuu ammas maaliifi baakanatti lama ta'uu qabaa jechuu kan akkanaadha. Inni tokkodha simbiratti yaamaa inni tokkommoo isaa sinii bilbiluu biratti yaamaa jechuu ammas deemee gaaraarii keessa seenee jechuu bakkuma kana tuqeetiin gaaraarii keesseenaa jechuu amma gaa akkuma agartanii bakkuma duraa sanitti nagalchee jechuu hoggaan bakka viidiyoo san tuqe bakkuma duraa san nagalchee maalifiin taana jechuu kaniin dura irra kaawwadha jechuu sinii galee taana irratti hin kaawwadhaa jechuu amma viidiyoochi garuu waluma fakkaatuu qaba jechuu. Maaluma itaate ajaa gaariin qullaachisiti daawwate ajaa gaariin qullaa ammallee maaliin godhuu qabaa akkuma duraa san wal fakkaannee ta'uu qabaa daniin godhaa jechuudha. Eeywa amma kinoo akkana ta'e jechuudha ammallee tana maaliin godhaa akka barreeffama tanaa naaf fidu akkam godhuu qabaa. Yaantala islaamaa maaluma itaate ajaa wanni nashiidi janan cufaa ishee amma bakka amma raayitii qabdu tanan yeroo tokko tuqa jechuudha amma barbaaduu jira barreeffama akkanaa naa kaa'uudhaaf yeroo barbaadee raawwatee barreeffama akkanaa sinii kaa'e khalaas xirriin imoo tahee jechuudha inni tokkodha yeroo sin bilbiltanii simbiratti raayyaan hin jedhaa inni tokko ammoo hoggaa nama sinii bilbilu isa biratti raayyaan hin jedhaa jechuudha kanaafuu lachuu akkana ta'uu qabaa jechuudha nama lama biratti yaamuudhaaf yoo ammoo tokko qofa barbaaddan yaani sihi biratti qofa yookaan immoo isa bira qofa yoo ta'e takkuma gootan sinii galee bakka kanatti yoo inni bilbilu qofaan haa dhaggeeffatu jettan tokko qofa gootan. La yeroon ani bilbilu qofaan dhaggeeffatuun qaba yoo jettan tokko qofa gootan yoo ammoo lachuun keessanuu namni yeroo sinii bilbiluuf sinis illee haggaa bilbiltan raayyaan haa jedhu yoo jettan ammoo lachunuu kuni akkanatti gutahuu qabaa jechuudha amma namni yoo naa bilbile na biratti illee raayyaan hin jedhaa isa naa bilbilu san biratti illee raayyaan hin jedhaa jechuudha kana fakkaata barumsa keenya kanarraadhaahi waan dhaggeeffataniif galatooma asumaanuu sheer koopilink Subscribe naaf godhaa keessaafuu like naa godhaa dhugaa na gargaaraa isiniin jedha inshallah barakallahu fiikum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.